warra ishee jibban gidduutii isa ishee jaallatu argatte. Dubartiin kun qofa ishee ijju baattus namni hundumtuu garuu maqaa ejjitu jedhu kennaniif. Isheen garuu galgala eenyufaatu akka ishee bira dhufu ni beekti. Guyyaa uummata matta'an saama hataa fi burjaajjisaa oolan galgala ishee biratti akka machaa'an ni yaadatti. Namoonni nu beekne waan hin beekne hin dubbatu. Inni nu beeku Waaqayyo garuu uffataa fi mana keenya caalaa icciitii keenya dhokseera jetti laphee ishee. Lammaffaa anaan cubbamtu isaaniin ammoo qulqulluu kan taasise murtii namootaati. Waan akka ani qofaa koo ejjee maqaan ejjituu kan kenname anaaf addunyaa kana cubbuu hiyyeessotaa kan hadheessitu, cubbuu hiyyeessotaa kan afarsitu, cubbuu dureessotaa garuu miidhagsitee dhaabdee faarsiti, isaan leellisti jecha yaada kuusti. Dubartiin kun hundumaa ni beekti. Ajajaa kumaa abbaa abaluu, ajajaa dhibbaa abaluu, ajajaa 50 abaluu, barsiisaa abaluu, barataa abaluu, daldalaa abaluu, gaggeessaa amantaa abaluu fi kan kana fakkaatan hunda isaanii kabajamoo jechi jedhu hedduu ishee gufachiisa. Gurguddoota kan jedhaman hundumtuu maamiltoota ishee. Isaan gurguddoota kabajamtoota yoo jedhaman jechi guddaa jedhu kun galagalee kan dubbifamu dhaalaata jetti laphee ishee. Guyyaa tokko miidhagina simboo fuula ishee fuullee yookiin mastaawotii dura dhaabbattee of ilaalte. Yoo isheen kolfitu isheetti kolfu, yoo isheen nyaara ishee gudunfitu akkasumas nyaara gudunfu malee homtuu jijjiiramni hin jiru. Waan haaraa waan adda ta'e hin argine. Fuulleen sun fuula ishee isa mul'atu malee laphee keessoo sammuu fuula ishee agarsiisuu hin dandeenye. Har'a murteessiteetti. Hundumtuu kan ishee jaallatu hanga miidhaginni simboon fuula ishee harca'utti, hanga gogaan ishee sunturutti, rifeensi mataa ishee hanga addaatutti qofa. Kanaafuu har'a murteessiteetti. Miirri garaa sammuu ishee keessa deddeebi'e. Addunyaan anaan dursitee osoo nan jibbi ani durseen ishee jibbi. Addunyaan anaan na tuffachuu isheen dura durseen ishee tuffadhe jettee gara jireenya ejjaa kanatti akka hin deebine murteesse. Bifti ni harca'a, qabeenyis ni bada jette. Amma du'a jalaa ooluuf gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti fiigicha cimaadhaan fiigde. Himata sammuu, jibba, tuffii, dhiibbaa addunyaa, himata seexanaa miila gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jalatti awwaaluudhaaf ariifatte. Biyya lafaa irratti dhibameera, samii irrattis kan dhibame ta'uu hin barbaadu kan jettu fakkaatti. Ilaala dubartittii ishee ejjitu san osoo jedhanii akka maraatuu ishee fiigduuf kafana ishee kan gatte waliin jechaa arrabsoon ishee gaggeessu. Isheen garuu ni fiigdi. Du'a jalaa ba'uuf ni fiigdi. Gara isa ishee jaallatutti ni fiigdi. Gooftaan keenya mana Simi'oon jiraachuu isaa barteetti. Hanga har'aatti ejja keessummeessaa kan ture mana ishee cufuuf gara duubaatti osoo hin deebiin balbala ishee banaa gootee baate. Isa samiis akkasuma banaa taasisii na simatu jechuunis kadhatte. Sabbata mudhii ishee jabeeffattee fiiguuf yoo jettu mana ishee kan taa'e. Sabbata mudhii ishee jabeeffattee fiiguuf yoo jettu mana ishee taa'ee kan jiru urgooftuu albaastaroos yaadatte ni dhaabbatte. Urgooftuun qaalii gatii jabaa kun foon koo malee anummaa koo eenyummaa koo warreen hin jaallanne irraa durii kaasee qarshii walitti qabu kanan bite. Firri aanteen urgooftuu kana fudhatu hin jiru jedhee abdii kutadheen ture. Har'a garuu argameera. Kan koo kan ta'e osoo hin taane anaan cubbamtuu kana kan jaallatu urgooftuun qaalii kun qaalii kan ta'e Waaqayyo namaaf kan hin kennamne laphee isaanii kan ta'e dhugumatti kennaan ni ta'aaf jette. Urgooftuu ishee qabattee fiigdi. Du'a jalaa ba'uuf hin fiigdi. Du'a jalaa ooluuf hin fiigdi. Kellaa Simi'oon Faarisicha cabsitee seente. Eegdonni isaas hin deebituu dubartittii cubbamtuu nana asii immoo maal qabdaa jechuun ishee hordofan. Isheen garuu akkuma taatu taatee affeerraa guddaa sanatti dabalatte. Dubartiin ejjituu kun
Mana isaatti argamuu ishee kan isa hin gammachiisne Simi'oon garuu fuulli isaanii gurraacha, aariin isaas keessa isaatii isa gube. Dhuguma Waaqayyo yoo ta'e waa'ee dubartii ejjituu kanaa hin beeku jechuun laphee isaatti hime. Gooftaan keenya garuu gungumuu isaa baree gaaffii gaafate akkas jedhe. Dureessi tokko isa tokkoof diinaara 500, isa tokkoofis diinaara 50 liqeesse. Lamaan isaaniiyyuu yeroo deebisuu qabanitti deebisuu yoo dadhaban lamaan isaaniifiyyuu ni dhiise. Lamaan isaanii keessaa isa kamiif caalaatti dhiise jedhe. Simi'oonis isa diinaara 500 liqeesseefiifidha jedhe. Dubartittiin akkuma miila isaa jalatti kuftetti falmii isaanii ni dhaggeeffatte. Edaa kanan itti baqadhe gooftaan koo dhiifama kan godhu qofaa osoo hin taane warra dhiifama godheefis kan falmudha jette. Ni gammadde. Maalidha kan nutti urgaa'u? Maalidha? Urgooftuun qaalii jabaa kun akkanaan biifameetu moo cabeetu jechuun waltajjichi ni cooke. Baay'ee urgaa'aa waan tureef. Urgooftuu sanas yoo barbaadan miila gooftaa keenyaa jalatti urgooftuun albaasxiroos kufee jira. Lafarraa kan hin fagaanne teessuma Ayihudootaarra dubartii jilbeenfatte hundumtuu gooftaa keenya biratti ishee argate. Urgooftuu sana ni jaallatan, isheedhaan garuu hedduu ishee jibban. Isheen garuu miila isaa jala teessee irqinfattee cimsitee boosse. Gaabbii jabaa. Warra ishee jibban gidduutti gooftaa isheen argatte garuu isheetti naanna'ee jecha tokkoon cubbuun keessi dhiifameera, amantiin keessi fayyiseera, nagaadhaan deemi jedhe. Gammachuudhaan fiigdee qulqullummaan bilisummaadha jettee warreen ishee jibban gidduutti kan ishee jaallatu argatte. Laphee isheetti kan katabame jaalala qabattee deemte. Waca hedduu kan itti dhageesse addunyaa dhiiste sagalee waaqummaa hafuura Waaqayyoo waraabuuf miila isaa jala teesse. Barootaaf kan bade eenyummaa ishee dhiifama miila isaa jalatti argatte boqonnaa argate. Maaltu beeka? Jireenyi kun jireenya tokko keenyaa ta'uu danda'a. Nuuf dhiiseetu malee nuyis kan lubbuun turre warreen nu jibban gidduutti isa nu jaallatu arganneetu. Warreen nu hadheessan gidduutti kan nu kabaju arganneetu. Nuyis kan guyyaa har'aa argine. Warreen ishee jibban gidduutti kan ishee jaallatu argatte. Sagalee